warreen nagaggeesse warreen na cinaa dhaabbatee qaaxiraa bulee dila sanna wajjin laffee irraanfannaatii galatoonfannaa kana nutu jechuu if dura haasofnee jira namni guddaan keessan dhiifama nu godha namoonni gartee nuti koomentii isin nu keessanii isiniin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota fi daawwattoota chaanaala Marruu Show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota fi kabajamtoota Marruu Show. Egaa akkuma beekamutti ayyaanii fi safwaan ganaa yeroo duraatiif waliin ta'anii bakka takka ta'anii viidiyoo maruudha isin biraan go'uudhaaf haasawaa keenya wal bira dhufnee jirra. Qophiin keenya har'a qabannee dhufnes qophii waa'ee galatoonfachaati. Waa'ee galatoonfannaati galatoonfannaa kana nutu jechuu if dura haasofnee jira namni hedduun garuu koomentiin dhufe maaliif waan san hin goone nutu qophiirra jira garuu namni ooma biizii ta'ee fi sanumaa fi gartee xiqqoo naaf ayyaanuu yeroo takkaan Jabuutii waan hin jiru jecha wal bira hin jirru namni gariin dhufee wasaaxaa baataa shi maaliif akkas hin jenne waan namni jee nama jechisiisuu miti namummaa nuti nu beena tola namni nama oole nama wallaaluu miti kanaafuu qophii san waraabuuf yeroo hedduu fedhii qabaachaa ture garuu ammoo nuuf hin mijjooyne ture har'aan tana ammoo akka taate walit dhufne waan kana waraabuuf ayyaanii walit dhufne irra gamanumaan gaa obboleeyyan keenya ka biyya Yemen keessatti ayyaan gaggeessee fi warri yaadaan biyya adda addaa taa'ee bira dhaabbatee fi hanqaanaan biran jilleellee warri naaf bira dhaabbachaa yaadaanis naaf boharsaa ture hedduu takka naaf galatoomaadha hangama kiyyaanii hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha warri ayyaan gaggeesse gaa namoota hedduudha namni hin beekne faanis keessaniin jedhan kaniin hin beeku hedduudha meegaa san ayyaana warra wanna akkam ture gaggeessan egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya galatoonfachaan kun jechuudha hordoftoota keenya warreen nagaggeesse warreen na cinaa dhaabbatee qaaxiraa bulee dila sanna wajjin laffee irraanfadhee osoo hin taane karaa dheeraa kana gizeen deemaa dhufe jechuudha maatii bira dhaqoo jira biiziidha hanqa duraa kana gaanamaa si oliyaa wallahi viidiyoo martee irra kaanu hedduu takka ulfaataa maaliif namaa si oliyaa achi si yaaman achi waamicha si godhan achi namni ganama si oliyaa za'aa boodaa akkatti gabbaatee nama san bira dheexuun qabdu ganaa gaa inshaallah bi'inillah waamichi gaa akkumatti fufee jiraa dhumuu didee jira maashaallah tabaarakallah hordoftoota keenya kanumaaf biizii taane waan biraatii miti akkana isinin jenna warreen na cinaa dhaabbatanii gaafaan achiin deemu akkasitti na cinaa dhaabbatanii na wajjin booyanii na wajjin dhaabbatanii na wajjin dadhabanii osoo dadhabne hifanneen je'iin torbaan guutuu na jala dadhabanii na jala dararamanii na gaggeessan obboleeyyan kiyya qaalii fi kabajamtoota irraanfadhee osoo hin taane haaluma jiruu as dhufeetu biizii na godhe jechuudha. Biizii gaa gizee namni dura dhufee biyya namaatirraa maatiidhaan adda turtee gizee dhuftee maatiin keetu dharraa simboo jechuudha dafee warreen maatii kee beekuutu si olyaa hiriyoottan keetis si olyaa safaanis waan na dura galee jiruuf jecha hiriyoottan isaatiin nu olyaa manni yeruma takkaa qullaa ta'een beeku jechuudha yeroo hunda biiziidha yeruma kana gabbaanee qilleensa forannee takki immoo viidiyoo marruu dhabne jechuudha. Safaanis tanuma wajjinu eega dhufne wallahi guyyaa muraasa bichaa wal bira jiraanne olumaa gad deemu jira maaliif dalagaadhaaf jechuudha guutakka Jabuutii dhaqaa guutakkaas deebi'aa guyyaa lama bulee ammaas Jabuutii deebi'aa ififuu inni nu biizii addaa keessa jira akkana isinin jenna hordoftoota du'aa nu godhaa isinin jenna wallahi obboleeyyan kiyya hedduun naaf galatoomaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja yoomiyyuu nama isin irraanfatu miti galanni keessan waan akkana teenyee naaf abbaan manaa kiyyaa kun teenyee galata keessan asirratti ibsinuu miti galanni keessan nu biratti hedduu guddaadha galatooma galanni ilma namaa himamee hin dhumu akkana isinin jenna hordoftoota dhugaadha akkuma ayyaan jette galanni himameen dhumu garuu ammoo galanni himameen dhumuun hin ta'u nama galata si biraa qabu galata isaa himuu qabda nama galata sitti tole himamuu qaba angamanumaan gaa warraan ani hin beekne ayyaanaa himtu warraan an beeku ammoo hagartee guyyaa san ayyaan bira dhufee ayyaan naaf jajjabeessee akkanatti gartee gaggeessee akka isiin akkan dhuftee nagayaan shaanxaa dila san baadhatanii ka gaggeessan obboleeyyan kiyya diinee yuyyaa
obboleessa biyya qaalii hedduu takka galatoomii wallahi waan guddaa takka gartee bikkaan ani hin jirre namaan nin qabana godhachiiste hedduu galatoomii akkasumatti abdii ni beeytan abdii yaayaa tiyuub HM yaayaa takka yaayaa hopp amma beekamu yaayaa hoppiini abdiis wallahi hedduu galatoomii boonummaa qabda namni bilisa jechuun nama akka heetii kana wallaa an akka nama bilisaattiin silaala hedduu takka galatoomii yaada mataa keetiitiin deemtee nama kana wajji nyaanne wajji dhuyne itti yaada mataa keetiitiin yaada nam takka odoo yaada namaatiin fudhatin kharraa nafin dhuftee isaan kana cinaan dhaabbachuu keetiif hedduu galatoomi wallahi hedduu si qabayne hedduu si jaalanna duraanii si jaalanna amma sandaranuma si jaalanna akkasumatti mustariyaa Jaafar buleetii teenya qaalii isiinis akkasuma ayyaan jala dadhabdee ifiifuu hagaluu feetu arraan tana isiilleen karaa itti gamanumaan du'aayi nu godhaaf mustariyaa Jaafarii fi akkasitti ilmaan siitis rabbiin nagiyaan biyyatti haa galchuu. Inni keessan galatoomaa isiniin jenna obboleettii tiyya riyaa tiyya qaalii mustariyaa Jaafarii fi jenna dhufaa jiranii hedduu inshaallah bi'inillah komantii jalatti illee akka ajaa'ibaa qeebalii ayyaan qeebalu qabdaa jettanii na dhadhaamu jirtan inshaallah bi'inillah akka isiin lafaatee dadhabdee osoo dadhaben jeena osoo guyyaa takka hafuuran baafatin naqa ceechitatti inshaallah anilleen akkasumatti asitti akkaan qeebaluu abdii guddaan qaba inshaallah bi'inillah nagiyaan koottaa isinin jenna welcome inshaallah rabbi nagiyaan isin haafidu takkallee rabbi isin haalaafisu karaa carqee isin faa godhuu jeetin du'aa isin goda mustariyaa fi jannaa fi ilmaan isin inshaallah hamtu takka isin arkin nagiyaan rabbi biyyatee san isin haafidu akkan isinin jenna hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkasumatti janna buleetii teenya jannaanis akkasumatti wajji turtee bikkasanii namoota gaa hedduu obboleessa qiyya Baharaddiin inninis akkasi jala dadhabee naagaggeessee hedduu takka galatoomii meesuma qiyyaa haadha mana isaatii wajjiin obboleetii teenya qaalii geelee ayyaan akkasumatti furdoo isaanis akkasumatti jala dadhabdee gaggeessitee hedduu galatoomii atiisi wallahi nuuf jiraadhaadhaa nama qabnaa foon keenya fooniif laalata kanamaaf akkasitti jala dadhabdanii gaggeessitanii hedduu takka galatooma namoonni gaa hedduudha kabiraatis mee na yaadachiisa namni hedduudha gaa takkoo fi lamaa miti hunda maqaa eega dadhoyne ilhaamis obboleettii teenya ilhaamis maan hedduu galatoomsa warra kaameeraan seenin keessaa hedduu jira warri seenis hedduu jira jechuudha warri seeninis maqaan keessan gaadilaa yaamnee himnee fixuu hin dandeenyu isin hundinuu na bira dhaabbattanii jirtanii hedduu galatoomaan isiniin jaa wallahi laazim galata keessan irraanfadheetii miti warreen hin dhufin illeen akkasumatti galatoomaa isiniin jenna warreen dhuftanii na biratti argamtanii haala bifa bareedduu saniin na qaceelchitanii du'aayii warreen naa godhaa jirtaniis hordoftoonni kiyya hedduu galatoomaa du'aayin teessanis maashaallah tabaarakallah du'aayii maatii tiyyaatiin dabalattee hedduu na gargaarte guyyaan dura niin galajee irraayii du'aayii naa eegaltanii ilaa hanqaan abbaa mana qiyyaatii fi maatii qiyyaa wal harkutti du'aama naa godhu jirtanii inshaallah du'aayin teessan isiniif deebitee du'aayii khayrii qabdi isiniif haa taatu inshaallah isinillee warri biyya namaa keessa rakkachuu jirtan rabbi nagiyaan isin haa fidu warri biyyiti namaa bal'inatti fakkaattes inshaallah isinitti haa bal'isu isinin jenna bal'inatti fakkaattee bal'oodha moo yuusaadha isinuu duruun naan taane naan jechuu jirti jechuutti hin jirla biiti teenya naan taane hin qabdu wallaahi laazim hordoftoota keenya yoo maalee ni jiraate naan taane hin jirtu maallaqa qabaannaan dhuftee ni dalagatta garuu yoo biyya namaatiin baree biyya namaatiin taattee biyya namaa keessatti umrii fixxa harkattuu dhabduu maatii teetii wajjiin jiraachuu irra wayyaadha keessaafuu biyya Yemen san keessa jiraachuu jechuun gaafa lubbuu qabdu keessa jiraan alhamdulillah rabbil alamin ammallee rabbi haa tolchu hedduu biyya firiidamii qabdu garuu biyya miskiinaati garuu ilmaan Oromoo asii achi deemee nuti gaafa warra gaafa biitisan biyya gaarii biyya waa hundaa dhayne amma garuu ilmaan Oromoo Yemen sani dhaqee karaa Suudii deemna jaanii huggaadhuman hedduu na gaddisiisa amma biitti san baddee jirti ilmaan Oromoo yoo biyya tana keessa jiraachuun feene biyya biraa hedduu jira kamaallaqa san itti baasanii achitti dheeytan san
asirraa maallaqa sanii paaspoortii baafattanii biyya hedduu jira jechuudha biyyi dhaquu dandeessan fiizaadhaan seera qabeessaan. Kana viidiyoo galatoonfannaati kana viidiyoo kophaa qabannee dhufna karaa isaan namni deemuu ta'uu fi kana gamanumaan dhugaadhaa biitii yaman biyya miskiinaa turte biyya gaarii turte arraan tana garuu waan gartee lolli keessa yeroo jecha namni hedduun keessaa bahaa jira akkasumatti gaawarra achi haftanii sobboleeyyan keenya rabbi nagayaan isinaa fidu hundi keessanuu nagayaan biyya keessanitti isinii galchee maatii keessanitti isinaa dabalu yoo barbaadanillee akkasumatti carraa biyya biraa dhuftanii biyya kanaan barbaadachuu dandeessan viidiyoo biraa isiniif waraabna akkaataa karaa kanaa hunda gamanumaan ammallee irra deebinee warri ayyaan gaggeessan afnaan naaf gaggeessan galatooma san'aarraa illee na gaggeessan sani ilahan qaadan warri adanitti naqeebalee warra adanii hafe warri adanii naqeebalee manni keenya mana keetii wanni keenya waan keeti jee naqeebalee torbaan lama achi teenye jechuudha torbaan lama san isin dadhabne osoo hin je'in bakka nuti feenu nageessaa olii gannuun deemaa akkasitti ilahan biyya teenya seenutti nagaggeessitan adanirraa hedduu galatoomaa haflaalee obboleessa keenya Jawaar akkasumatti yuutuuba qabanillee yuutuuba Amerikaan show linkii jala isinii keenya yuutuuba isaallee sabiskiraayib godhaa jajjabee isaadha ijoollee nama gaggaariidha isaa fi maatii isaatii fi hunda isaaniitu nuuf jajjabee isaa isiniin jenna yuutuubsaa Amerikaan show linkii jala isinii kaa'e isaas nuuf guddisaa nuuf jajjabee isaa bakka guddaan gahaadha hedduu nama gaariidha ijoolleen teenya tasanaa jirtus gaafa adan dheeytan bilbiltanii karaa illee isin kaayuu ni dandeenya nama hedduu gaariidha dhiifamaa nurraa ta'e gaasii irraanfanne atillee hedduu takka galatoomii hafla ajaa'ibaa naa godhanii adanittis waan bareedaa naa qopheessanii na gaggeessanii haa galatoomanii isin hundinuu hedduu naaf galatoomaa isinin jaadha hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinillee wallaahi laazim hedduu galatoomaa hedduu naaf galatoomaa takka osoo dadhabne jein ayyaan eessa geesse viidiyoo tiyatanii irra kaayu eessa geesse jettanii warra jala deemtayin bakkaan angahee fi bakka waan irra jiru na hubachaa deemu jirtan hedduu galatooma warri gama keessaatiin dhuftanii ayyaan baga rabbi nagayaan si fidee maal jettanii naa barreessitan warri barreeffama sanis hin deebisiniif hedduu dhiifamaan isin gaafadhaa galatooma inshaallah bi'inillaa ganaa bal'inaa walagarraa akkana isinin janna hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa sagantaa babbareedduu ajaa'ibaa ganaa isiniif qabannee dhufne jechuudha. hedduu naaf galatoomin siinsaa obboleessa kiyya qaalii fi kabajamaa fira keenya jechuudha fira Safwaan Amir Qalib hedduu galatoomi sirraan faddeeti miti hedduu naaf galatoomi san'aan raakatee ilaa adan nu jala deemtee ilaa adan nu geessitee adan keessatti illee iddoo bashannana bakka babbareedduu nu geessitee nu bashannansiistee guyyaa 15 achi teenye san takka osoo dadhabeen jeeyin silkii nu dawwalaa nu bira dhaabbachaa hedduu galatoomi siinjaa galanne keessa yoomi hunduu warri komentii irra guddaa keessan dhiifama godhaa namoonni gartee nuti komentii isin nu keessanii isiniin deebisin walaa xiqqoo nutis biizii irra jira ganaa qubachuuf tattaaffii irra jira gamanumaan inshaallah yeroo gabaabatti walib baane walagarraa karaa sirriitiin inshaallah kanumaafu dhiifama nu godhaa warri komentii nu ergitaniif hanqaa viidiyoo biraatii walitti nuuf galatoomaa jiraadha galatooma.